السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتو هردفتوت channel يوتيوب عبدالله برنوتا هاران إسني تدي بينجرا برنوتا كان إرتي أكاتا فرا كان إتشوفتن برمسا يرو تكو يوكا يرو لما ولتي أغرسيسين جرا سريتي haragaru namoonni baay'een gaaffii isaan keessaan nagaafataa jiran yeroo nuti lakkoofsa bilbilaa itti guunne ni banama furaan sun deebi'ee yookaan furaan sun cufaa ture yeroo jarri lakkoofsa bilbilaa itti guutan deebi'ee banama maaliif deebi'ee banama akkasuma backup koodii erga two step verification itti galchine booda haala kamiin argachuu dandeenya ka jedhu keessaanis nagaafataa turan kana bal'inaan isinitti agarsiisa namoonni lakkoofsa bilbilaa yookaan two step verification oonii gootaniinaan emailiin keessan deebi'ee furaan isaa baname salphaatti akkamitti akka isin cufuu dandeessan isinitti agarsiisa asirratti wanni isin hubachuu qabdan two step verification security kana jala galle xiqqoo gadi siquudhaan two step verification ka jedhu irra tugne two step verification irra yeroo tugnu emailii keenya fida Chrome nu gaafata gara Chrome deeme emailii keenya fi password nurra barbaada emailii inni nu ofiinitti guuta next goone password itti galchuudhaan gara two step verification itti guutuudha ina two step verification maali lakkoofsa bilbilaa itti guutuuf password itti guuta password itti guuteen next godha yeroo next godhu gara lakkoofsa bilbilaa itti guutuun nageessaa jechuudha amma akka inni itti banamuun isinitti agarsiisa jechuudha remember password no godhen xiqqoo yeroo gadi siqu gara gajjallaatti get started waan jedhu jira get started kanan tuqadha get started yeroo tuqe gara lakkoofsa bilbilaa itti guutuu nageessaa jechuudha two step verification amma illee yoo password erga deebi'ee isin gaafate password emailii keessanii itti guuttattu password itti guuttadheen next tuqa yeroo next tuqee filannoo bira natti fida ammallee xiqqoosi gadi siqeen continue waan jedhu jira continue kana tuqadha continue jala kana jira santuqnee yeroo jennu lakkoofsa bilbilaa itti guuttadhu naan jira lakkoofsa kana waan hin barbaanneef kanarraa qulqulleessee lakkoofsa bira itti naqadha lakkoofsa kana yeroon itti naqadhu next godhadha biyyi kiyya alaabaadhaan achi jira kanaafuu 7 jedheetuman jalqaba send ka jedhu kana tuqa send yeroon tuqee koodii bilbila kiyya irratti naaf erga lakkoofsa bilbilaa ani itti guuttadhe kanarratti koodii naaf ergaa jechuudha koodii itti barreeffadhu naan jedha enter code koodiin kiyya kunoo gubbaadhaa dhufee jira koodii kiyya itti barreeffadhaa jechuudha koodii erga itti barreessinee kaanee itti barreessee xumureen jira next ka jedhu kun jala isaa jira next kana tuqeen gara fuulduraa deema turn on ka jedhu jala isaa jira turn on goonaa jechuudha sanaan booda password yoo isin gaafate password itti guuttanii next gootu kana duraan barsiiseen jira amma akkamitti furaan sun yeroo ni baname lakkoofsa itti guunneen maaliif banama akkamitti cufna isa jedhuun isinitti agarsiisuudha deemaa jira turn on ta'ee jira amma two step verification oonii tahee jira jechuudha amma yeroo duubatti gara emailii keenyaatti deebinee security jala seennu security'n kun banamee jira furaan isaa sila cufaa ture protect your account yeroo tugnu banaa jira kanaafuu haala kamiin deebifnee cufna isa jedhu kana two step verification jala protect account waan jedhu jira mallattoo furaa banamee kana jala jechuudha furaa banaa jiru kana jala protect your account ka jedhu kana tuqanna yeroo irra tuqne kalara keelloo ta'a kan hin sirroofne sana jechuun add recovery email nuun jedhee jala isaa jira add ka jedhu kana tuqanna kalara keellootiin ta'ee jira kan sirreeffamuu qabu add kana yeroo tuqnu gara Chrome nu geessee password itti galfadhu nuun jedha password itti galfannee next goon bakka emailii irratti barreessan nuu fida emailii barreeffadhu nuun jedha jira emailii originaalaan ala ta'e emailii fake bilbila keenya irraa qabnu barreessinee next godhanna emailii barbaade jechuudha emailii adda kan fake bilbila irraa qabnu itti barreeffanna sanaan booda next tuqnee yoo feene koodii emailii irratti nu dhufutti galchina yookaan immoo verify later ka jedhu tuqna rakkina takkan qabu verify later tuqnee dan yeroo goonu furaan sun ni qollofamaa jechuudha gaaffiin itti aanu erga lakkoofsa galchine booda akkamitti backup koodii argachuu dandeenya ka jedhuuf achuma security jala two step verification on ka jedhu kanarra irra tuqanna backup koodii yoo dagannee yoo toosoo screenshot hin godhin keessaa baane waan adda addaati gara Chrome nu geessee password nu gaafata password itti galchine next godhanna yeroo password itti galchine next goonu fuula nuti barbaannurra nu geessa fuula gara backup koodii waan adda addaa security adda
adda addaa itti godhachuu feenu. Yeroo xiqqoo gadi deemnee mallattoo xiyyaaraatiin backup code jedhee jira. Bakka kanatti jechuudha backup code jedhee jira irra tuqna. Yeroo nuti irra tuqne gara backup code lakkoofsa digitii 8 sana kurnansaa nu kennu nu geessaa jechuudha. Passwordii nu gaafata ammallee yoo nu gaafate passwordii emailii keenya itti naqannee next godhanna. Passwordii itti guunnee next yeroo nuti jennu gara fuula backup code fudhachuu nu geessaa jechuudha. Get backup code nun jedhee mallattoo ida'uutiin achi jira. Get backup code irra tuqne yoo duraan qabaanne sanuma nu kenna. Amma backup code kiyya kunooti download godhadha. Download backup code godheen download godhadha. Dubatti deebi'ees screenshot yoo na barbaachise screenshot godhadha jechuudha. Backup code kiyya kana jechuudha. Yoon dagadhee ba'es irra deebi'een asii argachuu danda'a jechuudha. Haala kanaan backup code keenya irra deebinee argachuu dandeenya. Security jala yeroo deebinee furaan keenya cufaa jira. Backup codeedhaan lakkoofsa bilbilaatiin emailiidhaan waa hundaanuu cufamee jira. Si detailii kanarra yeroo tuqnu maaliin akka cufamee jiru nutti agarsiisa jechuudha achi jalatti. Your device recent security activity two-step verification waan hundinuu achi jala nuuf jira. Two-step verification kana yeroo gadi tuqnu kan dhumarra jirtu jechuudha magariisatti isii dhumarra jirtu two-step verification isii jettu kana xiyya isii yeroo gadi tuqne gadi nuuf baasaa jechuudha. Xiyya isii dhumarra jirtu kana yeroo gadi tuqne backup codeedhaan bilbila keenyaan lakkoofsa bilbilaatiin waan ittiin cufamee jiru hunda nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu backup codeen filannoo sadaffaati jechuudha. Karaan biraa yoo backup code dagattan two-step verification setting jedhee as bakka kana jira. Two-step verification jala magariisaan barreeffamee two-step verification setting ka jedhu jira. Kana yeroo tuqne gara Chrome nu geessa. Yeroo baay'ee passwordii nu gaafata. Passwordii itti guuttannee next godhanna jechuudha. Gara Chrome yeroo nu geessu waa jijjiiruudhaaf emailii irratti passwordii nu gaafata. Passwordii itti guunnee next godhanna. Yeroo nuti next goone fuula backup codeetii fi two-step verification nu fida. Xiqqoosi yeroo gadi dhaynu mallattoo xiyyaaraa kanaan backup code nuun jedha. 10 single use code nun jedha irra tuqna activate ta'ee jira. Yeroo nuti irra tuqnu cancel backup code godhanne sana kan dagannee osoo screenshot hin godhatin keessaa baane sana asitti arganna jechuudha. Irra deebinee download code godhachuu dandeenya yookaan screenshot godhannee keessaa duubatti deebinaa jechuudha. Koodiin keenya kun kana. Haala kanaan emailii keessan eeggachuu qabdu. Haala kanaan furaa kanas deebitanii cufuu qabdu. Keessattuu yeroo kana emailiin bareechee of eeggannoo guddaa barbaachisaa. Guyyaa tokko yoo passwordii dhabdan backup codeedhaan argachuu dandeessu. Emailii yoo duraan irratti guuttattan emailii akkuma isinitti guuttan agarsiisee ka'ee kana emailii sanarratti koodii isinii ergaa. Passwordii keessa yoo dagattan yoo bilbila jijjiirtan backup codee emailii lakkoofsi bilbilaa irratti guuttachuun barbaachisaadha. Erga YouTube keessan guddiftanii guyyaa tokko dhabuun keessan ni mala. Kanaafuu akkamitti akka furaa kana cufnuuf akkamitti akka backup codee jalqaba irratti argachuu dandeenyu kana duraan bal'isee barsiiseen jira. Namoonni immoo furaan kun isinii cufamuu dide barnoota har'aa kanarraa sirreeffachuu dandeessu. Gaaffii lamman isin keessaan na gaafataa turtaniif akkan deebii isaa isinii deebise abdii guddaan qaba. Barnoota YouTube irratti, barnoota email irratti, barnoota akkasuma barnoota application irratti gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'uu dandeessu. Anis viidiyoodhaan isinii qabadhee dhufaa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.